Harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya kun OBN International irraa kan isinii darbu Qophii Damboobaati. Qophiin Damboobaa tanarraa waa'ee koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 jedhu irratti xiyyeeffatti. Guyyaarraa keessummaa qaba. Keessummaan kiyya ogeessa fayyaa Dr. Ibrahim Elemooti. Hayyee guyyaa har'aa Dr. Ibrahim Elemoo Skype'dhaan waa'ee dhibee yeroo ammaa addunyaa goolaa jiru yookaan shororkeessaa jiru koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 irratti yaadaa fi barnoota akka ummataaf kennitaniif yeroo hin qabne keessaa nuuf kennitanii waan nuuf argamtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Isanis hedduu galatoomaa carraa kana nu kennitanii akka nu uummata keenyaaf waan kan ibsinu haala waan nu mijeessitaniif hedduu galatooma jedha. Hayyee dhukkubni koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 jedhamu kun eegaa jalqabee shororkaa guddaatii fi raafama guddaa addunyaa guutuu irra geessaa jira. Lubbuu namoota hedduutis kumaatamaan lakkaa'amanit dhabamsiiseeti jira. Mee waa'ee dhukkuba kanaa isin nama dhibee kana dhiyeennaan itti dhiyaatee dhibamaa yaalaa ture waan taataniif mee dhibeen kun maal inni eessaa jalqabame amma hoo maal keessa jira mee waan kana bal'inaan dhaggeeffattoota keenyaaf nuu ibsaa. Egaa dhibeen kun dhibee qaama hafuuraa kana gara qaama hafuura nutti hin baafannu kanaan dhibee achiin nama seenee yoo namatti ammoo jabaatu gara sombaa gabbu'ee dhibee hafuura baafachuu nama dhorgu. Egaa dhibeen kun jalqaba iddoon inni itti mul'ate kutaa biyya Chaayinaa keessa Wuhan magaala jedhamtu keessatti iddoo san keessatti baay'ee dhibeen kanaan dura takka hin beekamne kan garuu hafuura nama qabee yeroo gabaabaa keessatti nama guddoo nama gartee miidhu kan namni tokko ittiin du'e ka ammoo dhibee kanaan dura nu beeknu SARS kan jedhamu wal fakkaatu dhibee akkasittiyyuu mul'ate. Egaa dhibeen kun erga mul'ateen booda namoota waan kanaan du'an mootummaan biyya Chaayinaallee akkuma isin beektan wanti kun waan haarawaa waan gara hafuuratiin dabru namatti illee hedduu daddarbaa waan tureef xiqqoo jalqaba irraa waan kana xiqqoo akka waan dhoksuufaalletti ture booda irra garuu namni kumaatamaadhaan qabamee hedduulleen waan du'uu jalqabeef dhaabbileen kan akka WHO faalleen waan kana dafanii addunyaaf yoo gabaasullee baatan erga mootummaan Chaayinaa waan kana labseen booda WHOlleen deemanii vaayirasiin kun maal akka inni ta'e hubatanii vaayirasii haarawaadha. Vaayirasiin koronaa kan jedhamu kun hin jira. Kanaan durallee dhibee SARS kan jedhamu tokko kan fide dhibuma vaayirasii koronaa kana. Kun ammoo dhibee koronaa lammaffaati. Kan kanaan dura nu beeknu otoo hin ta'in kan suniin wal fakkaatu garuu kan adda kan ta'edha. Erga vaayirasiin kunini biyyi sun keessatti mul'ateen booda akka inni ammoo addunyaa irratti illee faca'uu danda'u shakkamaa waan tureef guddoo sochiin namoota wal keessa deemuu dhorkuu kana gartee daandii xiyyaaraa ka addunyaa bakka hedduu deemu biyyootii garii qoqqobbii godhuudhaan waan akkasittu deemaa ture. Egaa gabaabumatti biyya Chaayinaatti kan mul'ate biyya Chaayinaa keessatti mul'ate jechuun ammoo Chaayinaa keessa dhufu jechuun akka yoo jecha siyaasatiin yoo jijjiirte dhukkubni tokko biyya tokko keessatti yoo mul'atu jalqaba achitti argame jenne malee Chaayinaatti waan kana fidee hin jennu Chaayinaa keessatti kan mul'ate.
kun beekamaadha. Hayyee Dr. Ibrahim Elemoo, dhukkubni kun maal akka ta'e nuu ibsitaniittu. Dhukkubni kun yoo nama qabe hoo akka dhukkubni kun nama qabe mallattoon inni agarsiisu maal fa'i? Gaafiin kunillee gaafii gaariidha. Egaa namni hedduun inuma beekamaan kana dhukkubi kun jalqaba yoo nama tokko irratti mul'ate yoo namni sun nama dhibamee fakkeenyaaf gara mana yaalaa kan dhufu taate akkuma nama qufa yookiin utaalloo fuudhee kana nafanna caccaba qaamanna oowwa akkasumas gartee hafuura na qaba hafuura baafachuu hin danda'u jedhee waanuma akka gartee dhibee fuluu kana waan akkanatti iyyuu namirra mul'ata jecha. Namni ka umriin isaa ka guddate fakkeenyaaf hin dadhabaa deemuu hin danda'u hafuurattu na citaa ka ammoo guddoo dhibeen ittiin jabaanne akkuma nama ka utaalloo fuudhee xiqqoo qaamni ooqee mataan dhukkubee lubbuulleen yookiin laagan xiqqoo akka waan dhukkubu si qufaasisufa taha. Walumaa galatti egaa akkuma nama utaalloon fuudhee sun kan qufaan kun bifa suniin jechuusitti mul'ataa jira. Mee dhukkubni kun karaa adda addaatiin namatti akka darbuu ni danda'u yeroo hedduu ibsamaatiin ture yeroo hedduu dubbatamaa ture. Dhukkubni kun karaa afaanii funyaanis akka nama seenu karaa ijaatis akka nama seenu dubbatama. Amma immoo yeroo asaanu kana qilleensaanis karama kamiin karama inni nama seenu sun hin beekamu waan jedhamutu jira. Isin ammoo akka ogeessa fayyaatti mee dhukkubni kun karaa akkamiitiin namarraa namatti darba? Dhukkubni kun hoo namarraa gara namaatti akka hin darbineef ammoo hawaasni keenya hoo maal godhuu qaba? Akkamitti silaa ofirraa ittisuu malee jettanii yaaddu? Gaarii yeroo jalqaba yeroo dhibeen kun Chaayinaa magaala Wuhan keessatti mul'ate sodaan ture dhibeen kun namatti illee hin darba garuu bineensa irraa namatti darbaa jira moo waan jedhu gartee irri caala bineensa irraati namatti darbaa jira moo waanuma namum tokko irraa nama biratti waan daddarbu waan jedhu gaafitti ture. Egaa jalqabirraa vaayirasiin kun vaayirasii nama keessa qaama nama keessa waan hin turre bineensa alaarraa waanuma gartee daggala keessa jirurra waan qurxummii ta'uu ni mala waan namni hin sooranne fakkeenyaaf waan bineensa adda addaa irraa nama dhufuu danda'a waan jedhu shakkamaa ture. Erga ammoo inni nama keessatti nama hedduu qabe jedheen booda nama irrallee namatti jechuun karaa vaayirasii daandii qilleensaa keessa deddeemu waan ta'eef irri caalaa droplet waan jedhan yoo ati qufaatu yoo ati haxxifattu wanti ati qilleensi ati gabbaaftu kun droplet yookiin waan bishaan xixiqqaa gartee qilleensi keessatti dhiifta gadi kun tokko qufaa fi haxxifachuu yoo amma qufaan si qabu yoo amma fakkeenyaaf furroofaa baafattu yookiin ammoo namni dhukkubu kun harkalleen waqabataa harki kulleen waan amma faalame waan amma secretion waan jennu kana laagaa keessa gara afaanitiin humnaanitiin waan ba'u kana yoo ati qabattee waan ammoo biraa waan ati fakkeenyaaf yoo nama hojii hojjettaati iddoo ati qabatte marayyuu yoo balbal bantu yoo waan tokko fakkeenyaaf mana fincaanii seentu bakka ati qabattuu fi waan ati ittiin soorattellee cufa wanni ati qabattu cuftiniyyuu vaayirasiin kunini dhangala'aa yookiin bishaan gartee akka furroo taatu gara afaanitiin secretionii ba'u kana keessa waan jiraatuu fi irri caalaa gara lamaan dabraa tokko yeroo ati hafuura baafattu waan darbama jecha waan akka haxxifachuu yookiin qufaa'u kana waan guddootu wanni ati hin garre qilleensi keessatti darbama jecha. Lammaffaan ammoo waan ati yeroo furroofa baafattu yookiin yeroo afaan qabattu achirra fuutee bakka ati qabattu san yoo nama biraa qabate waan namatti darbu jecha. Kanaafiyyuu irri caalaa garum lamaan kanaan jechuun kan ni darbu. Hayyee dhukkubni yoo waan karaa kanaan dabru ta'e namni tokko yoo dhibameetiin jedhe
karaa gara mana yaalaatti deema. Isin ammoo akka odeeffannoo qabutti nama oduun dhaga'u oduuntaan nama dhukkubsattoota akkanaa yaalaa turee fi nama qaamaan isaan bira ture nama tajaajila kennaa fi ture jenna ta'uu keessan dhagaa. Karaa biraatiin ammoo dhukkubni kun dawaa hin qabuu jedhama. Dhukkubni qoricha yookaan dawaa hin qabuu jedhama. Namni yoo dhibee kanaan qabamee mana yaalaa kan dhaqu taate yoo dawaan hin jirre taate namni gariin ammoo ka lubbuun dabrutu jira gariin ammoo ka fayyutu jira. Namni kanniin hoo isin nama kanniin yaalu waan ta'eef tajaajilli mana yaalaa keessatti namoota kanaaf kennitan maal fakkaata? Namni dhibee kanaan qabame hoo dhibee kanarraa dandamatee yookaan fayyee ba'uuf carraan isaa maal fakkaata? Gaarii anini namoota ani yaale keessaa hedduun isaanii manguddoota. Tokko manguddichi ka ani yaale nama gurraacha jechuun ka biyyi kanaati. Nam umriin isaa gara 70 akkasiiti. Guyyaan inni jalqaba dhibee suniin ciise guyyaa jimaatatti. Gaafi ammoo inni mana yaala dhufe guyyaa wixataati. Yeroo dhufu wanti inni dhufee maal yoo naan jettee na gaafatte hin dadhabaa jedhe qaamattuyyuu baay'ee na dadhaba ammallee qaamattu na oo'aa jedhe waan akka gartee boojji qaamattu na dhaamotaa na oo'isaa jedhee waan akkasii kanaan dhufee yoo nu amma maanguddicha kan laallu qaamni isaa baay'ee tempereechariin isaa hedduu ol ka'ee jira. Kan biraa ammoo hafuurallee akka biraa gartee hafuur baafachuullee hin dadhabne garuu oksijiiniin qaama isaa keessa jiru kun gabbu'ee jira. Yeroo an gaafadhu dhibee takkallee waan akka dhibee asmii wayii qabdinaan jedhanii malee dhibee guddoo wanni hagas maraa kanaan dura qabulleen hin jiru naan jedhe. Egaa hin ciibsine oksijiiniin isaa baay'ee gabbu'ee jira. Sombii isalleen yeroo an caqasu hagas maraa miidhamuu waan qabu hin fakkaatu garuu raajiin isalleen waa agarsiisa. Aga torbaan tokko egaa oksijiinii irra kennee oksijiinii kana yoo ati inni jettu litiriin kennita. Daqiiqaa tokko keessatti litirii 3 takka turee ammoo guyyaa itti aanu litirii 6 guyyaa sadaffaa litirii 15 achi ammoo gara litirii gartee 50 maan jechuudha high flow jedhani gartee yoo oksijiiniin kun yoo baay'ataa dhufu akka inni hin bubbisa gartee akkuma qilleensa kana waan ta'uuf yoo xiqqa ta'e sin cinqisiisu. Gaafa ammoo oksijiiniin kun baay'inadhaan namaaf kennitu funnaaniif laagallee si gogsa gartee kanaafiyyuu waan akka bishaanii waliin humidify gootee bishaan waliidhaan kennita. Maaliif jennaan oksijiinii litirii 40 50 60 waan kennituufi baay'ee oksijiinii guddaadha. Ammoo akkas oksijiinii baay'inaadhaan guddaa kenniteefi yoo namichi sun ammallee ka'uma hafuura baafachuu dadhabu yookiin hafuura dafee kan baafatu akka nama cehee gartee hin dadhabaa miti yoo namni hafuura kana sa'aatii dheeraa yoo daftee ka baafatu ta'e akka namni kun dadhabee onni hin jenne fuutee ventileeteri gubbaa keetti jecha jechuun tuubboo lubbuu keessa keettee maashina nama kana hafuura baafatu jecha nama kan raffiftee namni kun hin rafa yoo inni rafu ammoo maashiniitu isa hafuura baafataa jecha. Maashiniin kun namicha kana hojii hafuura baafachuu san bakka buusee hojjetaa fi ammallee oksijiinii gartee baay'inaadhaan haqatiin barbaaddu san yeroo tokkotti kennuufii dandeetta. Egaa maanguddichi kun torbaan tokkoon booda ventileetarii waan jedhan kana mekaanikaal ventileetari jennaani kan gubbaa kennee torbaan tokko akkasammallee turee lubbuu dhabe jecha. Maal jechuudha? Vaayirasiin kun jalqaba gaafa dhufu garuma funnaanitii fi maalitiin si seenee takka turee gara somba gabbu'a. Yoo gara somba gabbuu kana akka nimooniyaa si ta'a jecha. Akka nimooniyaa vaayirasiin kun karaa daandii qilleensa gabbu'ee karaa somba gaddeemee achitti ammoo inflaameeshinii waan jedhan jira. Inflaameeshinii
jechuun sombi kun beektaa waan laafati. Maaliif jennaan iddoon qilleensi keessa waan seenee qilleensi litirii hedduu waan gad seenuu fi sombi kun somba. Sombi jechuun iyyuu miti waan laafu jecha. Hedduun isaa karxaasii qilleensa xixiqqaatu keessa jira. Sombi kun gaafa guddoo dhibeen itti baay'attu heddummaatu akka tiruu deeme maal ta'a? Foon ta'a jechuun jajjabaata. Gaafa sombi kun nyaatamaa dhufu gadaannisa horata. Sombi kunin somba ta'uu irraa jijjiirame dhiiga ijite. Akka waan dhiiga ijite furdataa deema. Bishaantu keessatti naqata. Jajjabaataa deema. Gaafa kan maal ta'a jechuudha ventileeshinii yookiin qilleensi ati kennitu kun gara dhiigaa hin deemu. Maaliif jennaan sombi kun somba ta'uu dhiisee akka waan dhiiga jechuun ka ijite jijjiirame ta'a jechuun beeksisni waan jijjiiramuufi otoo oksijiinii haga feetallee kennite oksijiiniin sun gara dhiigaa hin seenu jecha. Kun maal fida jechuudha namni kun ati oksijiinii parsentii 30, 40, 50, 70, 100 jettee oksijiinii kana haga dhuma kenniteefi oduu ati oksijiinii kennaafi jirtu namni kun oksijiiniin isaa maayyii irra gabbu'aa deema. Maal jechaadha? Sombii isaa totaalii feel godhaa jira jechuudha. Homaa oksijiinii ati nam kanaa kennitu somba bira dabree dhiigi seenaa hin jiru jecha. Gaafa kan maal ta'a jechaadha? Qaamni biraa kan oksijiinii kan ammoo qaama keessa namaa naannessu maali? Qaama onneeti miti. Kaan onnee kaan dhiiga miti. Onneen kunilleen yoo dhiiga keessatti oksijiiniin gahaan hin jiraanne hin miidhamti. Maaliif jennaan hojii hojjetti isiilleen dhiiga kan keessa waan barbaaddu jira. Wanni kun maan irra caala kan oksijiinii fiiwulee akka boba'aa jecha. Yoo oksijiiniin kun xiqqaata dhufu onneen keetillee maal ta'a? Dhahaa dhufu. Akkuma baay'ee akka nama cahaa jiru kan sila daqiiqatti 60-70 ka dhahuu qabu 120-140 kun maal uumaa sombii yoo dadhabaa dhufu yoo sombii feel godhe takka turee onneelleen nama guddaa keessatti akkuma beektu onneen nama dargaggeessaa xiqqoo fayyaadha kan nama jaarsaa hoo rakkoo qabdii miti yoo sombii feel godhe achi onneelleen feel gootii akkasiidhaan onneen namaa hin dhaabatti namni sulleen du'uu danda'a jecha yoo ventileeter gubbatu. Gaarii mee namni kun yoo dhibee kana mallattoon kun irra mul'atee yaalaaf bakkee kana ga'e gargaarsi haga naga'u godhamee fi kanarraa yoo dandamachuu dhabaa carraan isaa kan duutaa jechuudha. Hawaasni kenna dhibeen kun akkuma hedduun namaa akkuma qofaatti ilaala. Mee hawaasni kenna dhibee kana irraa dandamachuuf yookaan dhibee kana irraa of ittisuuf wanti guddaan silaa keessattuu hawaasni biyya keenyaa godhuu qabu maali jettanii gorsa kennitu? Wanni guddoon gartee dawaan ammaan kana guddoo nama fayyisaa jedhamee guddoo irratti jechuun ka abdatamu hin jiru. Kanaafiyyuu dhukkuba kan ofirra ittisu. Namni kenna waan ittisa kana egaa beekta jechuun ilmeen namaa kunini durillee seenaa keessatti dhukkubi akkasii kunin waan amma callaa jechuun ka dhufee miti. Waggaa 100 dura yoo yaadattan ta'e Finfinnee keessa namni jiraattan Yehidaar Bashita jedhu. Gaafa Finfinnee keessa gaafa namni martuyyuu mani martu waa aarsan waan akka naannoo mana kan qulqulleessanii wagubu. Finfinnee amma yoo hidaariin kun yoo dhufu namni martu guyyaa sun hin beekama. Naannoo man isaanii qashina kana fuudhanii xaraganii gubanii guyyaan sun waggaa waggaatti hin yaadatamu. Maaliif yoo jettan bara Ispaanish filuu jedhamsan addunyaa irratti nama miliyoon 50 olitti du'e. Finfinnee keessatti iyyuu gara nama 20-30 du'e waan jedha. Itoophiyaa keessa gara 50. Bara sana namni Itoophiyaa keessa jiru miliyoon hagamillee waan jedhu tilmaamuun nama rakkisu. Karaa Jibuutii irraa baaburaadhaan beektanii midilikiin 19 akkasii
lubbuudhaaf na fakkaata. Zarutiin naannoo suni keessa baalli fuutee achiin booda iyyaasuu maali yeroon sun yeroo baaburii gara farafachuun Faransaay Jibuutii irraa Finfinnee dhufee baaburii kun hin deema. Dhukkubi kun biyya Awurooppaa irraa gara biyya Itoophiyaa baabura galseen. Inni seenu baay'inaan qubate eessa Finfinnee miti. Kan amma magaala taatee jirti namni hedduu qubatee jira. Dhukkubi kun gaafa seenu hiyyeessan jedhu qotee bulaan jedhu keessattuu jalqaba warri inni fitu jalqaba warra makwaanintiif masaafintii kana. Mootummaan namni ka awwaala deemu ka maani deemu namni du'ee wal awwaalu dadhabe. Booda irra maal godhan? Namni cuftinuyyuu warri mootummaa bulchulleen warrummaan gugurdaan ka Itoophiyaa masaafintiin kulleen hin baqatan. Saba keessatti gabbaa hudidan. Maal jechuudha? Bara sun keessatti amma ummati baadiyyaa jiru kun warra magaala namni magaala dhufee deebi'u dhukkuba fuudhee deebi'a. Yoo baadiyyaa dhufu warra inni itti dhiyaatu maatii isaa warra inni waliin qunnamtii qabu dafee qabame du'a. Ummati keenya maal godhaa ture amma nama tokkotti iyyuu samoona kana waa barreesse obbo Alaakaa Simbiruu jedhu bulchaa godina Bahaa Kashawa Bahaati. Jechuun Adaamaa jecha. Namni kunini nama dhalataa naannoo Kokosaati Booranallee keessa bulchaa ta'ee ture bara dheeraa Dabballee jechuun Qophii ijoollee ta'ee baadiyyaa keessa deemaa ture waan Boorana kana hedduu beeka. Maal jedhee Booranii fakkeenyaaf jedhu yoo dhufee kora jechuun bakka walga'ii namni tokko kakara deemu ka okiin walga'umsuun hirmaachuuf dhufulleen bakka fagoorraa yoo dhufu jedha dhaabatee nagaa wal fuudhaa jedha. Nagaa kana daqiiqa 5 guutuu wal fuudhee namni daqiiqa 5 wal nagaa gaafatu dhaqee harka waliin fuudhuu jedha. Waliin yoo jedhu haalli yoo jedha. Garuu jedha na ajaa'ibsiise. Namni kun dhufee dhaabatee nagaa nama fuudhee isallee nagaa gaafatanii achuma dhaabatee nagaa nama fuudhee waan maatii isaa horii kamaanii gaafatanii achuma taa'aa jedha. Wanni kun maaliif akkas taati jedhee gaafadhee jedha. Jennaan bara durii dhukkuba hamaatu lafa seenee ka wal keessa dhufee sodda jaala jedhee waliin jiraate man tokko kaan yoo warri figgalu hulleen qabame duqqoo bule du'e. Amma wal gaafatanii akka raabaa gadaatti maal goone jennaan walit deemuu adiifnu jedhan jedhan. Nami nagaa wal fuudhu fagoot qalaalat yooyya waliin jedhanii nagaa wal fuudhan ammoo harka waliin fuudhan. Akkasii wanni sun aadaa taatee waggaa 100 guutuu amma Booranii haqa amma nagaa yoo wal fuudhullee faguma dhaabatee halaalatti wal gaafatee kaktaa'ulleen taa'a malee nama maatii tokko ta'ifa warra gartee waliin jiraatu fa malee nama sitti dhufe kakara deemullee nagaa gaafattee harki hin fuutu. Walum bir dhaabattee gaafattee dabartaa. Aadaan kunin duriyyuu hin jiraa jedhe. Waan kan kaaseef maali? Bara kan keessa wanti nu guddoo uummata keenya gorsaa jirru dhukkuba kan jala baraaramuuf maal ta'uu qabaa jenna. Heddummeessanii yeroo harka dhiqachuu yoo waa qabatte fakkeenyaaf yoo ati nama bakka hojii deemtu yoo taate hojii deemtee balbala yoo fakkeenyaaf balbala banattee seenta mana fincaanii hin seenta hin banatta yoo gad deebitu otoo hin taa'in hin dura harka dhiqattee deebita. Nyaatan dura harka qulqulleeffatta. Guyyaatti marroo 10 mantaan yoo barbaachisa ta'e yoo saamunaa qabatte saamunaaf bishaaniin qulqulleeffatta. Yoo dhabdella bishaan callaanuyyuu bu'aa haqi tokko vaayirasii kana qaaman kee irra xiqqeessuu danda'a. Kanaafiyyuu namni kun dhukkubsataadha. Dhukkubsata fakkaata. Kun fayyaalessa otoo hin jenne nami cufayyuu namummaan itti gartu. Cuftinuyyuu dhukkuba kana qabaachuu danda'a. Amma wanni WHO faan jechaa jiran maani? Namuma fayyaalessattu kan mallattoo hin qabnettu dhukkuba kan daddabarsaa jira. Kanaafiyyuu nama dhukkubsatee qofa callaa miti namuma fayyaalessu miti dhufellee yoo namni ati biiroo keessa hojjetu nama 10 ta'e nama 5 ta'e nuu 5 kunuu namni tokko qabaachuu danda'a hin beeknu. Kanaafiyyuu namu akka gaarii harka qulqulleeffachuu harka dhiqachuu
yoo man keessatti illee yoo dhufte fakkeenyaaf namni man yaalaa deeme ka dhukkubsata gaafatu duri amma yoo namni dhukkubsataa kun mana yaalaa seenu namni 10 namni 20 dhufe gaafata. Namni hospitaala keessa ciisu walitti deemanii gaafachuu namni hin hafa. Nama dhukkubsatee mana keessa ciisullee gartee yoo warra keetillee taatu qofaa baaftee waan inni nyaatu qofaa akka inni taatu burcuqqoo inni itti fayyadamu sahaanni itti nyaatu mana fincaanii qofaa baaftee akkasiin yoo walirraa namni fagaachuu hin dandeenye hin miidhamaa jechuudha. Kun cuftin iyyuu maanii adapteeshiniidha. Akkas godhanii ofirraa dhibee kan ittisuu danda'ama. Bareeda nama walirraa fagaachuu heddummeessanii harka wal fuudhuu dhabuu waan kanniin nu ibsitaniitu fakkeenyaaf amma namni tokko yeroo dhukkuba kanaan qabame mallattoon yoo irraa hin mul'anne maatii qabaa maatii isaa kanaan walitti dhufuu danda'a mana keessatti ijoollee fa qabaa ijoolleen ofii yoo yajettee fajettii wanti kunniin mana keessatti tarii manatti galuu waan jedhamu kanniin faatu jira fakkeenyaaf biyyoota guddatte kan akka keenyaa kana mana turaa jedhan namni diida bahee nyaata bitatee fa ol deeba wanti kunoo maatii mana keessaatti hoo maal gabaabduu dhaamsa maal dabarsitu. Gaafii gaarii na gaafatte beekta obbo Nuguse. Nama tokkottu ka amma biyyi kan keessa jirra. Minisoota keessa nama tokkottu namna beeku ka Oromoo Arsii tokkotti naa bilbila. Namni kun baay'ee nama dargaggeessa nama ganna kennati baay'ee na dhukkubee jedha. Innaani abboo man yaalaa deemii yoo amma nafanna dhukkubaa miilatti akkas namni godhaa na caccabsaa xiqqoo nafilleen akka waan na gubuu ta'aa jedha. Man yaalaa deemuu kanallee dafee ittonni hin jenne jennaan hin gorse. Maal jedheen? Ati ijoollee hedduu qabda. Maatii qabda. Yoo waan biraa godhu dadhabde mana keessa qofa of baasi jedheen. Qofa of baasuu qofa of baasi waan ijoolluma teetillee namni akkasitti hin dhufne. Amma yoo kunan beeke nam dhukkubsatachuu ija. Nam dhukkubsatam kunin. Namni xiqquma of shakka. Ka xiqquma qofa qabu. Ka xiqquma qaamina oobu jedhu yoo danda'e man yaala deemee amma meeshaan namaan laalan baay'inadhaan hin jira. Dhatte ammaan kana ani mallattoo waan kana qabaachuu danda'ee of shakka jira na laala jettan. Yoo silaalanii sirratti arganii atuu waan gootuun beekti. Yoo ammoo silaalanii rizaaltii sun bu'aa qorannoo sitti guyyaa tokko lama la taate aga warri sitti mutu maatirraa addaan baaftee teetta. Nami ammoo biraa kan dhugumaan maatii waliin jiraachuun kun hawaasummaan leen hin jira maatiillee maatii wanni ati godhuu dandeettu. Nama fakkeenyaaf high risk amma fakkeenyaaf jennu atamma duri yoo restorantii qabatte yoo haga inni cufamin yoo namoota hedduu waliin wal qunnamaa ooltu ka taate ati guyyuma marayyuu namni tokko ka dhibee kan qabu natti dhufee na wal qunnamuu fa danda'a jettee shakkita. Yoo nama doktora nama nersii ka dhukkubsataa laaltaati. Oto dhukkubsataan sulleen dhukkubsatuma COVID-19 kan ta'uyyuu baate warran laalu keessa tokko ka waan kana qabu jiraachuu ni mala. Meebii alleen qabamuu ni mala. Jettee amma warri fayyaa kun maal godhaa jiran amma yoo man yaalati ba'an uffati durii manatti ittiin galan jira miti. Jechuun ka iskraabii kana ka yuunifoormii durii namu ittiin ol seenee mana seenee ofirra baasa. Amma fuluma man yaalatti achi baafattee wayaa bira jijjiirattee wayuma jijjiirattee dhufte kanallee yoo dhufte garaajii keessatti baafattee anam doktori tokko saahib kiyyaa maal laan jedhe kana galgala wayaa uffata achitti ofirra baase jedhe kabira keewwadhe sullee makiina keessatti yoo garaajii dhufu ofirra baasee paantii callaan ol seena jedhe. Paantii callaan maan kiyya ol seenee gara shaaworii caa jedhe odoo ijoolleen natti hin dhufne gara shaaworii deemee shaaworii dhiqadhee achiin booda uffata biraa jijjiiradhee achiin booda maatitti dabalamaa jedhe. Kulleen waan namni godhu jecha. Bareeda Dr. Mee amma dhukkubni kun biyya addunyaa guddatte kan diinagdee hedduu qaban ka teknooloojiin guddatan hedduu lubbuu hedduu gaaga'eeti jira diinagdee hedduus rakkoo keessa galcheeti jira.
hawaasni keenya keessattuu kan biyyittii hiyyeettiidha kan ummanni hiyyeessaa yeroo ammaa manatti galaatii dhukkuba kana jalaa akka of baraartan jedhamaati jira. Hawaasni keenya guyyaa irraa guyyaatti ka gabaan bulutu jira, ka adda gabaa bahee bitatee waa nyaatee bulutu jira. Yoo mana taa'e ammoo wanti nyaatee bulu hin jiru, beellis dhibee mataa isaa danda'e kan nama ajjeese tokko. Humni mootummaatis ummata keenya kana gaafa rakkoon kun hin jirre nyaachisee gargaaruu hin dandeenye. Mee rakkoo akkanaa kanaaf sila hawaasni keenya biyya alaa kana jiru, hawaasni Oromoo biyya ofiitiif ummata ofii kana gargaaruuf maal godha jettanii yaaddu? Kan biraa ammoo waldaan ogeessota fayyaa idiloo addunyaa Oromoo yeroo ammaa gargaarsa adda addaa horii karaa goofan irratti walitti qabaati jira. Gargaarsi kun hoo karaa kamiin ummata biyyaa san ga'uu danda'a? Akkamitti dhaqqabuu danda'a? Akkamitti hawaasni waan kana jalaa baraaramuu danda'a jettanii yaaddu? Gaafii jalqaba kun gaafuma haqaati. Kalee yeroo warra hooggantoota fi qooda qabaattota fayyaa kan biyya keessa jiran hoogganaa biiroo fayyaa Dr. Mangistuu akkasumas Dr. Ililli nama hedduu taanee yoo mari'annu gaafiin kun tokko ka'ee jira. Amma Itoophiyaa keessa tarsiimoon nuti fayyadamuu qabnu guddaan kam ta'uu qaba? Akkuma jirutti biyyi sana nama wal keessa deemu gonkuma haadha warrumoo maali partial or full lockdown waan jedha kana hiikkaasa gara haala qabatama biyya keenyatti akkamiin jijjiirraa? Dhugaa dubbannaami dubartiin amma doktorichuun Ililliin maal kaaftee Harargee keessa jedhe ummati kun jimaa qabaa jette. Jimaa kana dhufee magaala gurguratee yookiin waan ilmaan isaatiif barbaachisu midhaaniif sukkaara magaala irra dhaqee bitatee deebi'aa jette. Yoo ji'a tokko lama fakkeenyaaf gabayaan cufte jechuun hadhaabatu jenne namni baadiyyaa kun ummatummaan biyya keenyayyuu ka fakkeenyaaf magaala dhufee yoo gurguratee gad deebi'e malee waan ijoollee isaatii wabitu hin qabne akkam tahaa? Gaafiin kun gaafii sirri. An wanneen sila jedhu mootummaan wanni inni godhuu danda'u magaalota gurguddoo keessa waan nama walitti fiduu danda'a. Fakkeenyaaf baaburaan nama deemu baabura dhaabuu dandeetta. Nama ristoorantii keessa bakka tokko taa'ee nyaatu yoo feete mana dhaabadhu nyaadhu. Yoo nama harka qallayyii taate mootummaattu iyyuu waan qallaba fagennaaf naashinaali sabsidaayiz godha. Naggaadee gurguddoo ammoo ta hojii irra fadhaabdu, ta hojii akka inni dhaabu gootu. Naggaadee gurguddoo amma ta faabrika qabdu, ka hojjeta hedduu qabu. Naggaadeen tunin hojjeta mootummaan yoo hojii dhaaba jedhe gibira taatu moo maal taatu relief. Mootummaan waan tokko deeggarsa warra bizinesi qabullee godhe warri bizinesii qabu kulleen nama akka tokko hin gargaaran. Namni amma baay'ee rakkatu yoo sila fakkeenyaaf complete shutdown yoo jedhame warri Finfinneeti. Warri Finfinnee amma warri mootummaa cinqaa jiru qotee bulaa baadiyyaa jiru miti. Warri durii Finfinnee keessa jiraatee akka waan qilleensi gubbaa samii gubbaa jiraatu akka waan nyaataaf midhaaniif wanni cuftuun samii irra isaanii dhufu yoo qotee bulaan kun itti gadi hin baane torbaan tokko lamaan booda Finfinneen waan nyaatti hin qabdu. Homa wanni isaan gootara keessaa miliyoona yookiin kubik toonii jechuun miliyoona tokko lamaan qaban. Namummaan mootummayyuu cinquuf deemu ummata qotee bulaa odoo silaa kuntaal tokko lamallee taate midhaan man keessa qabu suntuyyuu akka tokko wanni qabaa malee ummati magaalaa kun yoo ummati baadiyyaa kun dhufee torbaan tokko lama wajjin gurguran baay'ee rakkata. Kanaaf mootummaan waan fakkeenyaaf nama public transportation waan akka restoorantii walgahii amma dabballee siyaasaa kan maali kan hundumaa dhaabanii namni tokko lama yoo waliin deemuu danda'e. Gabayaallee amma bakkuma duritti yoo gabayaan dhuftu gabayaa tanayyuu
namni akkuma amma biyya Chaayinaa fa'aa gartee namni cuftin iyyuu maarabi yoo maaskiin hin jirre namni cufayyuu seera goote namni akkuma gartee ka iskaarfi qabu ka maarabi qabu maarabiin dhufee gabayaallee walirra fagaatee dhaabatee akkasii walirraa wabitatee hagalu yoo jette interakshinii wal qunnamtii nama kana diqqeessuun iyyuu namni qufa qabulleen yoo gar ummata gad dhufe yoo inni dirqamaan hagoggo waan haguggatan kana haa uffatu yoo jette waan biyyi keenyaaf qabatama waan ta'e garte waan namni baadiyyaalleen qabaachuu danda'u yoo itti himte namni magaala keessa jiru nama waya hodhu garte kanaan waan akka maaskii kan lookaali midhaasullee hin danda'ama wanti guddaan ummata wal keessa deemu walirraa bakka nami wal baay'inaan jechuun ka argu diqqeessu nami waliin jiraatu ammoo waliin jiraachuun dirqama ati yoo maasaa qabaatti yoo oobru qabaatti kun kan keeti hin dad kun namni waliin qabdu loon yoo qabaatti loon kan kee hin tikfat sun waan kan keeti kan hin dhoortu ka magaalaa kan ammoo guddoo daangessuun baay'ee barbaachisaadha ka jedhu ka ogeessota fayyaa ammoo jechuun gaafii lammaffaa kaatonni jette nuti biyya alaarraa warri amma biyya alaa jirru yoo hawaasummaan kan Oromootii fi kan lammii Itoophiyaa ta'e kan biyya alaa jiraatu hedduun biyya keenya gargaaru waan jedhaa sochiitu jira. Nulleen ogeessotii fayyaa kan Oromoo biyya alaa jechuun ka jirru hawaasa biyya alaa jiru akkasumas qaama mootummaa biyya alaa jiru qaama yoo jennu warra hooggantoota mootummaa kan imbaasii jechuun ka qoonsilaa kan wanni biyyi deemu martuyyuu wanti namni beeku qabu gumrukii waan jedhee jira. Gumrukiin kun yoo garii bottleneck biisa waan seenaa isaantu laalee nama dabarsa. Kanaan dura yoo meeshaa wayii biyya erguun inuma rakkanna yoo atamma meeshaa hospitaalaa kan maddwalaabuu hin erge jettee yoo inni Jibuutiin dhufu Jibuutii irraa gara Moojoo dhufee ji'a tokko lama tura. Biiroon fayyaa xalayaa sii barreessu gumrukii si rakkisa. Amma warra qoonsilaarii biyya alaa jijjiran bu'aa ummata keenyatiif jecha isaalleen muddamsuu amma jirtuuf rakkoo amma jirtu kana hubatanii nu waliidhan jechuu waan nu biyya alaa irraa fakkeenyaaf maallaqaa yoo erginullee taate dhaabbilee waliin hojjennu fakkeenyaaf nu warri doktoroota ka biyya alaa jirru jechuun ka ogeessa fayyaa waan qabnu ogeessota fayyaa biyya keessa jiran ka waldaan gurmaa'an haq tokko maallaqa kaashii yoo kennineef kaan ammoo PPE waan jedhamu kana meeshaa mana yaalaatiif barbaachisu ka ogeessota fayyaa itti fayyadaman biyya alaa irraa waan argan karaa daandii qilleensa jechuun Itoophiyaatiin yoo ergine warri ammoo biyya alaa jiran warri koonsilaaraa maanii kun nu gargaaru waan nu erginu kana karaa gumrukiitiin atattamaadhaan gara biiroo naannoo Oromiyaatti nuuf ergame warri ammoo nu waliin ammoo hojjechuudhaaf karoora qabnu kan akka waldaa hakimoota jechuun ka Oromoo ka Oromiyaa jechuu kiyya isaan ammoo akka implementary kennat jechuun an implementing partner ta'anii waan nu erginu kana hospitaala 5-10 akkas raabsanii nulleen akkasiidhaan qooda fudhachuu qabnaa jennee marii keenya irratti waan akkasii kan dubbanne jechuudha. Bareeda Dr. Ibrahim ani gama kiyyaa fi gaafiin deebiin adhaaf qabu kanuma gama keessaniin akka nama ogeessa fayyaatti waan dhaamsa ummataaf dabarsutu jira kan adda hafuu hin qabne wanti jettan yoo jiraatti daqiiqaa lamaa yeroo isinii kenna ammas hireen teessan. Gaari waanuma reefu siin jedhe ka biyya alaa kan irratti deebi'a. Warri biyyi kan keessa namni keenya maatii baay'ee qaba. Ijoollee qabna. Manallee mana bal'aa ruumii hedduu qabu qabaachuu dhiisuu ni malla. Namni yoo xiqquma dhibame
nama ufii maatii ufiitiifillee baay'ee wanni jechuun hin barbaachisa. Man yaalaa deemanii ilaalamuun homa istigman qabu. Dhukkubi kun dhukkuba dogongora namaatiin nama dhufee miti. Minatti dhukkuba yookiin kun namti saalaatiin akka jechuun HIV sagaagalummaa si dhufuu miti. Dhukkubi kun dhukkubaati yoo gabbaatee deebitu hafuura ati qilleensa keessa si dhufuu danda'u. Kanaaf sodaatee namni dhukkuba kan qabde naan jedhaan fa jedhee namni sodaatee man keessatti hafee maatiifillee saaxiluu hin qabu. Yoo shakkite dhaqee anuuf shakkee jira mallattoo kana qaba na laala jedhiin. Yoo warri lakkii ati mallattoon kun waan suni misisin jedhani mana gali deebi. Yoo warri teessisi godhe haga warri bu'aa qorannoo sitti mutti uf maatii irra baas. Mana keessa turtanii maatii uf hin saaxilinaa. Amma Adaama keessa yoo an dhaga'u kalee doktorootii kannatti himan maatii tokko keessa nam sadii maatiin kun nam sadii maatii tokko keessa namni sadan iyyuu qabame jira. Maaliif jennaan minalbaata namni tokko yoo mallattoo qabaate daftee namatti dabarsita. Yoo mallattoo hin qabaanne hagas maraa haga nama mallattoo qabu san dhukkubii dafee hin darbu. Kanaafuu yoo mallattoo sitti dhagahame dafi mana yaala deemii akka amma mootummaan jedhu kana mana keessa taa'a. Yoo dhibeen sitti hin baay'anne mana keessa taa'a ka jedhu kuni nama kennaaf alleen ogeessi fayyaa waan ta'eef waan mootummaan gorsullee fulaa inni itti jijjiiramuu qabutti mana dhoofne jijjiiruu dandeenya. Maal jennaan nu akka haala qabatamaa hawaasa keenya beeknu. Manatti hafaa mana taa'aa yoo akka malee dhukkubsattan malee mana yaala hin dhufinaan sunini waan bara dabreeti waan torban tokko lamaan duraati. Ammaan kan qorannooleen hin jira yoo xiqqoo dhukkubsatte yoo of shakkite uf qulqullina kan dhaqi mirkaneeffadhe. Maatiin keenya hedduun fulaan nu keessa jiraannu fula dhiphaadha. Nu dhibeedhaaf wal saaxiluutu jira. Kanaafuu biyyattillee nama biyya ala jirullee dhaamsi jechuu kan dabarsu guddoon kan mana yaala deemati laalama yoo qorannoon jiraate yoo meeshaan ittiin nam laalan gahaan jiraate wanti man keessa teettuuf hin jirtu haga dhukkubsattee baay'ee wanni jettutti nama jechuu kabirallee saaxiluu dandeenya. Hayyee Dr. Ibrahim Elemoo ibsa bal'aa kana fakkaatu karaa iskaayipiitiin waan nuuf kennitaniif maqaa OBN Internationalitiin hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Isanis carraa kana waan nuuf kennitaniif hedduu galatoomaa wayyama isiniin jedhaa obbo Nugusee hedduu galatooma. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya OBN International irraa mata duree Dambooba jedhu irratti waa'ee koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 irratti mariin deemsisaa turre kanuma haga ammaa ture yoo ta'u dhibeen kun dhibee saalaan addan baafne dhibee umuriin bifaan addan baafne kan nama maraa wal qixa miidhu waan ta'eef nuti karaa kennaan waan ogeeyyonni fayyaa jedhan hordofuudhaan dhibee kana ofirraa ittisuuf akka yaaltan dhaamsa gamanumaan dabarsaa turtiin wajjiin turtaniif galatoomaa jechaa qophiin keenya kanumaan xumurra nagaatti isiniin jenna.